Bagana gaan dhuftanii bagana gaan beektan. egaa beeksisa dubbistanii waan dhuftanatti fakkaata. Kanaaf egaa karoorri isaa yoo ifa siif hin taane ta'e kallattii macaafaatiin waan wal qabate dhimma hafuuratti irratti kan hundaa'e fiilmotaa fi kitaabota walaloo kitaabota asoosamaa walumaa galatti ogbarruu irratti kan xiyyeeffate waan tokko qopheessuuf yaalii gochaa jira. Isa saniif namoota sagalee isaaniitiin fiilmii keessatti hirmaatan nama tokkoon abalu gootu jechuun immoo baay'ina keessa argachuu wayya jenneeti. Isa kanaaf isin haala kamiin kan qophooftan? Sagalee keessanii hojjettu moo walaloo duwwaadha? Sagalee kiyyaan kan qophaa'e. Sagalee kiyyaanii ani sagalee baay'ee sin qabu garuu walaloo irratti amma bakka sagalee guyyaa biraatan kennaa amma walaloo qofa. Walaloo qofaadha kan kennu. Tole, eegaluu dandeessa. Yaa eegalu miti? Eegalee. Akkas jedha kaa. Nan eegala. Abbaan kee balee diina koo ani deemuufani shaa'uu siin jedheetoo nan argitu lammaffaa deebiteetoo nan gala biyya aananii fi dammaa isa abbaan kiyya jedhe sana koo ati immoo si biraa hin hafu jettee na duuba kaattaa ani immoo na biraa hafi jechaan si dura kaadhaa ana immoo kopheen kiyya hoggaa dhibba na baataa ati immoo waan kaa'utu dhabdee faana qullaa na duuba kaattaa ani yeroon damma nyaadhu ati waan nyaatu dhabdee magara nyaattaa ani yeroon aannan dhugu ati immoo teessee na kajeeltaa yaa fari'oon diina kiyyaa ati immoo barasa dabaaqula na nyaachiste ani immoo buqqees nyaachisa ati immoo shunkurtaa na nyaachiste ani immoo timaatimni si nyaachisa timaatimni hin ta'u koo jettees raafuu si nyaachisa yaa fari'oon diina koo ati halkan yeroo rafuu dhuftee na ilaalta eenyudha ati yeroo sin jedhee naan jetta yeroo lama ani immoo arrabni kee bunaan yaa gubatu sin jedha yoo bunni hin ta'u jettis barbareen yaa gubatu sin jedha yoo hin ta'u jettis hundumatti haajitu sin jedha fari'oon diina kiyya fari'oon diina kiyya jedha kaa kinuuti kana kaa jaalatanirtu mati galatooma maqaa kee guutu ejersaa maqaa abbaa mul'ata ejersaa mul'ata bara dhalootaa bara 1963 bara 1964 umuriin koo 1962 dhalate jechaadha. Umuriin kiyya moo 1920 kara 20 haa ta'u geediyaan kun rakkise. Kanaafuu yeroo bulchiinsi magaalaa hojii dhabdootaaf carraa laatetti yeroo sanitti siif hin bilbilaa amma waaqayyo soo jiraatamu nagaan gahi. Qarshiin kiyoo inni nan kenne inni nan galche qarshii masafaraa kan ittiin dhufe taasisee jechuudha. Rakkoon qabu miilumaan gali yaadu. Miilumaan gali. Kanaafuu ati hin darbe. Kufeeraa? Kofa.
isin garuu yoo akka isin gaaru warroota barumsaan as ta'e fakkaatan isin garuu kanas isin geechise borii Ameen. Dhugaa. lapheen keessan akka dhagaatti jabaata Ameen. akka laatuuf immoo bishaan qorraatti dhugaa